dhaabbilee gurguddoo akka hospitaala fi supparmaarkeeta gurguddoo akkasumallee kaafteeriyaa fa'aa dhayxanii isin cinaadha namni waayifaayi itti osoo fayyadamaa jiru isin paaswordii waayifii sanii wallaaluudhaaf nama isinii guutu dhabdanii biraa galtan paaswordii waayifaayin qulfii qaba waan ta'eef jecha kana qofaa miti akkasumas caalatti kan fayyadu shamarran biyya arabaati shamarran biyya arabaa bilbila haaraa gaafa bitatan bilbila moofarraa waayifaayi ni qabanii bilbila haaraa irratti madaamiidhaan naa guuti jechuu sodaataniin yookiin madaamiin guutuu fi diddee yookiin ammootuu paaswordii masanuu nama guutuuf dhabaaf yookiin wallaalaaf akkitti jawaala haaraa yookiin bilbila haaraa irratti paaswordii sanii naqatanii itti fayyadaman wallaalan tokko lamaa miti kan waayifii isa cinaa namni biraa fayyadamaa jiru paaswordii isaa haguugamaa san arkuu dadhabee biraa rakkatu har'an tana Wi-Fi isin cinaadha namni fayyadamaa jiru akka itti connect gootan akka itti password san beeytanii fi itti jawaala keessan connect gootanii itti wal qabsiifattaniin isin agarsiisa barnoota baay'ee faayidaa qabeessa fi barnoota salphaadha waan ulfaatu miti hedduudha namatti tola an leellisaa Oromiyaati nagaa rabbiillee hin daganne akkam jirtu hordoftoota leellisaa tuubii anaa jiraatu baga jiraatan yeroo hedduu waan namoonni hedduun dhimma itti qaban jedhee yaadu fi waan namoonni hedduun deddeebisanii na gaafatan irratti barnoota gaggabaabaa isinii kenna. Namoota kan na cinaatti argamu ogeessa raawutaraa guddicha Tiijaan Shee Abdallaati. Amma asumaan gara barnootaa ceenaa nufaana bu'aa. Hai jirra jirtu ilmaan Oromoo akkam nagaa hordoftoonni leellisaa tuubii. Har'a waa tokko isin garsiisuu dhufe akkaataa waayifaayi paaswordii malee connect ittiin godhatan jechuudha. Garuu waa tokko nu barbaachisa. Bilbilli tokkichi kan wifiin irratti guutame kam abbaa ta'eetillee haa ta'u jiraachuu barbaachisa. Wifiin hedduu mana namaa dhaytanii ollaa bira teessanii kaafee teessanii wifi passwordii wallaaluudhaaf itti fayyadamuu dhabuu mala. Kanaaf jecha falli argamee jira. Jalqaba irratti isin garsiisuudhaaf amma bilbilli kiyya kan itti fayyadamaa jiru kuni wifi ofirraa qaba. Isa kana forget godhee isin garsiisa kunu haaluma kanaan bakka wifi jettu kana ni tuqa ergasii booda kunu wifi Tiijaan TRK wifi connect ta'ee jira isa kana forget godhee isin garsiisa jechuudha. Forget gochuudhaaf kunu mallattoo settingii kan gara harka mirgaatti jirtu tana gadi tuqeetiniin kunu dhuma kana irratti dhuma gara harka mirgaat gadi kanaan forget jettu jirti forget godhee jira kunu agartanii akkuma argartan kanatti. Kanaafuu yoo amma wifi kiyya yoo Tiijaan TRK kana yoo gadi tuqu passwordii na gaafata. Passwordii mootuyyuu kunu akka amma argaa jirtan kanatti na gaafata jechuudha. Kanaafuu amma wifi kiyya passwordii wifi ani reef fayyadamaa ture passwordii qabu jechuudha. Kan biroo isin garsiisamoo bilbilli biroo immoo kunu ka wifi san qabu na cinaa jira kunu argarta yoo ta'e wifi Tiijaan TRK ka jiru kanarratti kuno haaluma argartanii akkasuma dhiyaatutti isin garsiisa kuno laala isa kanarraa isin garsiisa jechuudha. Inni kun connect ta'ee jira miti ka connect ta'e kana garuu bilbilli irraa connect godhatan kun Android versioniin isaa 9 yookaan 9 ol ta'uu qaba. Kasanii gadi warri ta'an hedduun isaanii paarkoodii kana isin hin baasan. Kanaafuu amma settingii na mallattoo settingii tan cinaa tana isii tana tuinaa jechuudha. Jalqaba irratti isii ergatu hin booda haala kanaan dhufa dhuma gadi irra deemne kuno gara harka mirgaatiin gara harka mirgaatiin jirtu forget jettee jirti tuun immoo QR code jetti. Kanaafuu nuti amma QR code kana tuinaa jechuudha. QR code kana yoo tuine haala kanaan ol nu baha. Haala kanaan ol nu bahe isa kana irratti connect godhannaa jechuudha. Amma bakka ani jalqaba eessa deema bakka wifi kiyya san deema. Wifi kiyya dhaqee gadi qabadha. Egaa dhaqee dhaqee yoo akkatti gadi tuqee guuttachuute passwordii na gaafata. Passwordiin beeku miire maal gochuu qaba? Bilbila keenya mataa gubbarraan kuno bakka wifi on off qabdu kana mataa kana gubbarra bakki jirtu tana jechuudha. Isii mallattoo QR code tanatu jira. Isii tana gadi tuqa jechuudha. Isii tana yoo gadi tuqe kaameraa naaf bana. Kaameraan ani banu kun akkanumatti itti qabamee jira laala. Egaa beekuun haala kanaan naa dhufa laala garte. Kuno akkuma argartan kanatti connect ta'ee jira jechuudha. Kana fakkaata. Haalli wifi passwordii malee connect ittiin godhatu argitanii jirtanii miti kuno Tiijaan TRK connect ta'ee jira jechuudha wifi. Kanaafuu kana fakkaata.
Kabajamtoota hordoftoota keenya barnoota kanarraa waan hedduu akka barattanii fi waan hedduu akka irraa hubattan abdiidha qaba. Asirratti kan beekuu qabdan bilbilli tokko isin cinaadhaa qunnamuu qaba. Wi-Fi san argatuudhaaf qunnamuu. Barnoonni keenya har'aa dubbii keenya irratti warra iPhone fayyadaman hin ilaallatu. Warra iPhone fayyadamanii fi laaptooppii fayyadaman hin ilaallatu. Har'aan tana kan ilaallatu warra Android fayyadaman qofa. Gosa Samsungiidha jechuudha. Isaan illee warri inni ilaallatu kallattiidhaan warra verjiniin bilbila isaanii 9 fi 9 ol taranidha. Warri sanii gadi barnoota biraa keessatti waan biraatiin isinii dhiyeessinaa. Kana fakkaata akka waan hedduu irraa hubattan abdiidha qabna. Waan isin dhibee fi waan barnoota kanaan wal qabatu yoo jiraate telegiraama keenya jala seentanii sagaleedhaan nuu kaa'uu ni dandeettan. Irratti caalatti sagaleedhaan gara keessatiinis isin qunnamnee deebii isinii deebisna isiniin jedha. Hanga barnoota biraatiin wal agarrutti horaa bulaa. I am Oromo Faris. I am Oromo Faris. Jewar Oromo Faris.